Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota nyaga arraantana kan isin jaawwachaa jirtan WF jaalalaati. WF jaalalaa akkuma beekamu waggaa lama guutuu addaan turre jira. Arra viidiyoo haarii qabadhee isin dhufeetiin jira. Viidiyoon haariin kun gaa maali yootan warroota biyya alaa jirtan biyyoota adda addaa keessa warra jirtan isin fayyadayeetiin abdii qaba. Akkasuma viidiyoo kana hangaanii fi industirii Dirreedawaa deemee isin agarsiisutti industirii nyaada dhufuutiin jiraati. Industirii deemeetiin waan adda addaa isin agarsiisa. Industirii san keessatti waan isin barbaachisu bifa bareedaadhaan waan haarii waan isin quban qabne achitti tolfamaa jira. Achi dheetanii viidiyoo ammaan dura peejii Mu'aaz Mahammad jalatti agartanii jirtanii. Anis gaa arraantana viidiyoo achi deemeetiin waraabee lafa san maal akka isin fakkaatu maal akka isin duuba achitti uumamee isin agarsiisa. Hangaanii fi achi dhaqee isin agarsiisutti viidiyoo kana laayik godhaa, sabskiraayib godhaa. Viidiyoo biraatiin hanga qabannee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma riifuun tanaa manarraa waan adda addaatiin isin agarsiisaa waan ija keessaniif haariyaa sammuu keessaniif illee haariyaa dhageetii keessaniif illee haariyaa isiniin jee isinitti himeetti illee kunoo amma iddoon industirii malkaa jaamusan kana fakkaata ganaa amma keessa isaa ol seenuun hojiileen hundinuu itti jalqabamee waan hin xumuraminiif jecha jalqaba seeninsa isaarraa isin eegalchiisee hamma naannoo isaatii fi lafa isa kanatti marfamtee jirtu hundaa'uu isin agarsiisuudhaaf arraantana qophiidha. Viidiyoo kana jala deemtanii hanga inni xumuramutti daawwattanii hordofuu dandeessan warri karaa naannoo bakka feetin irraa dhuftanii lafa industirii paarkii kanatti dhiyaattu bifa bareedaadhaan lafa ajaa'ibaa lafa diriirtuu lafa waa hundaafuu taatu hojiidhaafis jireenyaafis waa hundaafuu lafa hedduu barbaachisaa ta'e kunoo akkuma agartan seenaan isaa karaa 5 moo karaa 4 kan seenamudha. Garuu inni kunis karaa ittiin seenamu keessaa tokko maqaan isa kana akkuma agartan Free Trade Zone kan jedhamu kun maqaa isaati. Industirii kana akkuma agartamu ulaa gamachaanus bira dabaree jira. Kunoo Free kan jedhu isa kana gamanaanis kan seenamudha. Waardiyaas akkasuma qaba. Karaareen isaatis karaa akka ajaa'ibaatti kan bareedudha jechuudha bifa bareedaatiin. Wanni kun dhiyeenya kanatti kan ijaaramee kan xumuramedha. Faabrikaalee as keessatti hedduu jira kan as keessatti waa hojjamee karaa biyya alaa ergamu jiru jechuudha hedduu jira. Meegaa hundaafuu asumatti buuneeti asumarraa waliin miila kiyyaan deemne waliin hadaa wannu isiniin jaa erganii fi as keessa isin daawwachiisee isin ficisiisee booda lafa naannoo isaa kanatti argamtu tujjaaronni Oromoodha ammaan tana karaa kana dhufanii bitachuu jiranii isinilleen waan kana akka itti dhuftanii hirmaattanii lafa bakka kanarraa akka bitattan Dirreedawaa keessatti amma laftii karaa kanaan akka bareedaa ta'e namni baay'een waan hin arginiif jecha namoota baay'eetti argisiisuudhaaf kan hin waraabaa jiru. Khoota irraa fayyadama ilmaan Oromoodha hedduu takka hedduu waan namatti toludha waan namatti kana qofaa miti isin agarsiisne ganaa miila kiyyaan deema hanganiifin deemee wanna kana akkanatti ija keessan dheereessaati hanga iji keessan laaltu takka yoo laaltan industirii kana malee naannoo kana wanni takka illee wanni qubatee hin jiru akkuma agartan kana jechuudha. Lafti akka ajaa'ibaa kanatti bareedudha asiin qilleensaaf illee hedduu takka bareedaadha. Mee ija keessan xiqqishoo akkana milli isaatii dheerii isaatii ilaalaadha. Akkasuma gaa industirii paarkii keessa dhaabbadheeti amma kaniin akkanatti gaaraa hamma gaaraatti waraabu jiru. Karaan isaa kunoo ilaa eessarraa karaa guddarraa ilaa hamma paarkii kana seentee saamee keessa deemti makiinaan bichaan jechuudha. Hojjettoonni paarkii kana keessa seenaa irraa eegalee hamma bakka hojii ga'utti kan inni deemuun makiinaadha waan ta'eef kanaafuu akka ajaa'ibaatti guddaadha jechuudha. Industirii kana gaa wanni irraa hubattan seenni isaatu kana fakkaata keessa isaa maaltu jira jettanii yaaduu dandeessan. Makiinaan wanni hundinuu otomaatik maashina kompiitaraan kan hojjetu akkanuma karaa isaa miijaanis gallaala hamma gaaraatti ilaa gaara san jalatti jechuudha. Dabalataan gaamee karaa kanarra waliin haa deemnu viidiyoo kana hamma xumuraatti na wajji ilaala. Kunis kan amma isin argaa jirtan kun paarkiingii makiinaati bakka makiinaan hojjettoota dhaabbattuudha. Akkasuma makiinaaleen fe'inaa immoo bakka dhaabbattuu kophaadha jirti jechuudha. Asirraa makiinaan galgalarraa guyyaarraa sa'aatirraa asirraa wanni hundinuu waan adda addaa uffatas ta'ee kophees ta'ee waan as keessatti haaree waan hojjetamaa jiru jechuudha. Biyya alaatiifis kan gumaachuu jiru amma ni jira jechuudha. Kanaafuu hamman tana wanni waan viidiyoo kana lafee bakka kana dhufee isiniif waraabu jirutti
فيديو خنا لالتني إسين جروب بيدا وروتم بيالا خيس جرتن خيستو جولين خراس ودربيا خون أكسما خرا دبي كويت بكادة داخيس لا كونيس منا بانكيتي كمار جرتن مني بانكي خون رساساني سندامو منا بانكي خاجاواتي جرا جوس كيسا مقالات كيشور دندي سنجتون اندستري باركي خنا برا ولما قلتي أني لفتي نانيسا إساهم داو جنايسي نجرسيسني أمان دي مجرا هن هفتنا عايشين فيديو خنا خطة ناوجين داودا ونوشين يفجيتنا كانت الميلال لفا أكنا نانو جرا أنا وجينجا أما فيديو كن تمرمتي ترتي قارن سنجا أفير راخية خطة ناوجين نجامي يو كم تكادي بكهنا را جروب ده نمشاني نمجان أكفراتين مالك أولي باستني ميكو ياسين أجر سامل ليلا نيا أجرتني لا ونخم مقالات كيتشو أما أنت نخاسي جارمي أما تمرمي أما خيسي سا guutuun isaa hojii ne galle gana amma hojii eegalu jira jechuudha lafoonni isin agartan guutuun amma namni amma asi galaa jira baay'inaan oromoon as qubachaa jirti isinlee koota qubadda sabni biraa tokko osoo bakka tana qubatee bakka tanatti hin galle lafa kana lafa akka ajaa'ibaa bareedduudha lafa bareedduu lafa dirree lafa waan hundaafuu taatu saniifuu bakka kanatti akka galtan isin afeerutti hin jira koota galaa namoota hedduutu anullee natti himee jira bakka kanatti bakka kana laftee kamii warra dhagee jira jechuudha amma duraas muwaas Mahammad waraabee jira viidiyoo san bakka kana jechuudha viidiyoon san muwaas xiqqoo keessa isaa waan isin agarsiisaniif jecha biyyoota adda addaa keessa jirtan biyya keessaas ta'e biyya alaattis ta'e iddoo adda addaa keessa kan jirtan bikkatoo kana dirree isin agartan kana akka isin irraa fayyadamtaniif akka isin abbaa qabeenyaa irra taataniif akka isin asitti manooriyaa mana babbareedaa fi waan adda addaa irra ijaartanii fi kan hin dhufee isin waraabu jiru akkuma agartan ardiin tun ardii ilaalamtee hin dhumne jechuudha garuu lafoonni ammaan tana bishingaan irra jiran kun hundinuu lafa bitamtee jirtu maaliif jennaan bakka kanatti mana adda addaa industiriilee waan dalagaalee adda addaa gurguddaa bakka kanatti kan ammaan tana ijaaramaa jirtan wanni isin agartan kun industirii malkaa jabduudha gaditti ijaaramaa jirudha kan xumuramee jirudha ammallee kanneen isuma kanneen garuu bishingaaleen kun ooyiruu lafa bitamtee jirtu irratti abbaan ooyiruudha lafti bilaash lafa taa'urra ittiin qotadha hanga yerootiif jee itti qotatee jira jechuudha akkuma agartan ammaas industiriin gurguddaan kan warshaaleen adda addaa keessaa bahaa jiru ani amma lafaan jira fageenya irraa kan inni isin agarsiisaa jiru jechuudha saniifuu asinis ol adda adda jirti lafti karaa kanaan guruupiidhaan jechuudha waa'ee lafa tanaatii fi akkaataa lafa tana itti qubattan akkamitti lafti tun akka maal akka isin fayyaddu eessaa fi eessatti akka dhaabbattu waa hundi isiitu irraa inni isiniif hima ilmaan oromoo kan biyya adda addaa keessa jirtan lafti tun bakka kanatti xiqqishollee yoo qaala'utu taati garuu guruupiidhaan nam 5 nam 6 nam 7 faadhaan walitti hidhamtanii lafa asirraa kaaree kuma takka faa yoo argattan kaaree 250 itti addaan guurrattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha dabalataan waniin isin itti da'u industiriilee bakka isin agartan kana argaa jirtanii jaa
bakka sanillee dhaqeetiin isin waraabaa ammaan tana naannoo kana nam takka qaqubatillee hin jiru lafa bibbitamtee jirtu malee jechuudha. Sanifu industiriin kun industirii akka Itoophiyaatti sadarkaa irra jiru industirii guddaadha. Abiyyi bakka kana dhufeeti kan dhiyoo kana asitti eebbisanii waa meeqa asitti jaaranii kutan jechuudha. Bakka kana waan adda addaa hedduu takka qubachuu deema. Sanifu lafti isin agartan kun guutuun lafa isin bitattanii irratti faayida'uu dandeessan. Malkaa jabduu namni hin beekne hin jiru dirree dhawaa irraa gizee gabbaatu. Akkasii karaan kun hundinuu karaa isfaaltii guddaadha qaba. Isfaaltii guddaan as keessa dabraa jechuudha. Karaa kana gaara illaa gaara sanjalatti asiinis gadoo tana illaa gaara sanjalatti akka jirtutti lafti ni jirti lafa tana akka itti fayyadamtan akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Viidiyoolee waraabbii isin agarsiisa.